mana barnootaa inni jalisi barsiisan suni waan ati gaafa guddatte ofirratti barreessan mata durees ikaane አጀንዳን ያስቀምጡልህ ወልዶ እስኪደርስ ድረስ አንተ ላይ ምንም ነገር የማይጻፈው ነገር ግን በአንተ ላይ የተጻፈ ነገር አለ ምንድነው እናት አባቴ በከጀሪት ሲጉዲስ የፊ አከጀሪት ሲጉዲስ የፊ ዋንጀር ይመጣከ ከሰካ አይሰነቱ ሰነያት ገነቡዴ mata duree ሙባረክ ጀዱ ጀለቲ ኪታበ ሰነረት በሬፈታ ጉያን ከኛ አዳ ፔጂዳ ገርቶ ኮን እንዱቢፈማ ገርቶ ኮቲ በሬፈማ ዋና ባኒ ሃቲ ወረቀተ ዱዋ ከነረት በሬሰኒ ሙጫን እግሬ ገቢሳ የቢሳ ጉዲሳ ወርዲሳ ቢያንጋ እሱ ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ የኔ በድምጽ ማለት የኔ ድርሻ ይሄ ብቻ ላይሆን ይችላል ነገር ግን የተቻለን ያህል ወልጉ ተነምኒ ዳዕዋን ወሳሳዳ ጀሪካ ለለበዱበቴ ነማንጋ ሲላ ዳዕዋን በር ዱበቹዩን በርባቡ በር አቱምቲ ኦፊኬቲ ታቴና ነው ማሳቲ ፎዩ በር ጅሬኝ መትንጅራቴ ህይወትን ከሮር ልቆ ይበቃል ምንም አስፈልገንም እኮ ዳዋ አስፈልገንም ዳዋ እኮ ያስፈልገ የሚኖር ሰው ስለጠፋ ነው የምናገረውን የሚኖር ሰው ባለመገኘቱ ነው እኮ ዳዋ ያስፈልገው እንጂ የምንናገረውን ከኖር ይበቃል ከናፍ አስራይ ዋናማው ወናው ጀታቱር ኬሳ ማለገር ማደጎጎር ማልጉፈን ማልሙፈቺፍ ጀቹ ወልጋፈታ ጅራ ሙባረክ ማሊፍ ጀናን ዑመር ከጣብትዩ ሂሳበከ ሰነዱ መጎረዳ ጀደ ኡቱሲን ሂሳበምን ለጊዮን ፍርድ ቤት ሳትቀርብ ዛሬው ፍርድ ቤት ራስን አቅርብ የሚለው ነው ማህበረሰቡ የምናገረው ነገር ታዳምጣለ አኒ ሙላሃዳተ ኮሚስ ነምፍራ ዋም በርባዲና አንጀዳ በይሚቲ ነምኒ አመከነም ቁረመን ቀቧል ኢሳው ቤካዋጅዱስ አመከነ ራንዳጋሙ ማሊፍ ጀናን ቤካ የሮዋን አንጀዱ ፉልዱረን ጅራብ ነዲ ተጀደን ፍራ ነምኒ ሞነመ ፉልዱረ ጅሩ ደይ ተማለ ዱዱበት ዲቱን እንደው አሃ አም ፉልዱረ ሳቡ ነዲቴ ስለዚህ tinagaamwana tokko lammaffaa sababana dhiituutiif guddaa fronneer karana shidatin da'wa gona warjedani sochi jalqaban giddutti hafan baa'een jira ati garu hangaarratti hatta fundurattillee gana na wajjadete waadaanu seenaa jirta kana barumsa guddaa sirraa furan namni ta'e waa tokko yoo jalqabarraa kaasee hanga umriinsa du'utti wanta irraa ka'esan galmaan gahu akka qabu barumsa guddaa haqiqa akka dhuunfaatti akka dargaggoo tokkotti barumsa guddaadha inshallah nutis karuma jalqabne irratti hanga xumuraatti inshallah itti fuufnee deemna kana barumsa guddaadha irra caalaa open ati asit mumkin tiktok kanaan live bananii komiifs ta'u yaadas ummata irraa furachuun jalqaba miti ansi wajjin sagantaa adda addaa waliin deemnee argeera bakka hundat you are open yero hunda banad bakaranke yadas komis yoto alhamdulillah debi simoin abdu wanta gafatamte hundat debi kabda debi haswatinis dargagof kara dargagommatin mashayikho tawjinis karuma isan rajran umri sanitin kamadalu debi gaggari debi sudan kan simbeknu kanaf nashidotake haqiqat yo sirta gefanne jalqa bakaseti takofara kasi gaarator rajran hundu khutba jumaa ta'u qabanida hundu jechun khutba jechun hal hawasni keenya keessa jiru sana kan ibsuda mal rajra mal hanqateera bakka kamitti qaawwan jira jedhee ajanda sana ummatatti dabarsu wanta guddaan jechuudha akka carraa ta'e alhamdulillah kaasetta keessa lammiif jedhu sana promoter ta'een si wajjin dalageera akka komitees korees ta'een hojjedheera sana keessattis barumsi ummataafis hawaasaafis akkasumas immoo walumaa galatti saba keenyaaf wanta ergaan darbuu qabu qaama inni itti gaafatamaa ta'e hundatti exactly to the point geessun danda'ame reedeen yaada karakot so ati agenda kaassetti daan kaaste hoggaan nutti kennitu kana imaamonni keenya akkasumas immoo khutbaa irratti agenda go'anii kaasuun dirqamadha waa'ee ijoollee giddisuun waa'ee fuudhaaf heerumni waa'ee siiraa sahaabota yookiin immoo seenaa isaanii siiraa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka hatta wallahi umri haati kiyya hanga harratti wanta diini eessa baratte yoo jedhamte
tokko masjidarraa da'awaa sanbata guddaa masjidatti dhiyaatura lamaffaa kan keessu yeroo hunda kaaseetta ustaaz Raayyaatti barumsa guddaa ilmii guddaa haadhoon keenya abbaatoon keenya ta'anii kitaaba qaraa'uu ilmii qaraa'uu hin danda'an garuu bakkuma jiratti ta'anii CD sana kaaseetta sana aggeeffachuudhaan qofa islaamummaa isaanii baruu danda'aniiru kun jijjiirama guddaadha aloota keenyaaf warri kaanis bu'uura guddaa keessee darbiteetta yookiin immoo kaa'aa jirtaa fundurattis ganaan keessaa inshallah itti fuufaa jabaadhu baay'ee si jaalannaa wallahi laazim duuba kee taanee du'aa'iidhaan yeroo hunda rabbi sirraa haqee balee gaafa kaaseetta kee takko aggeeffannu wallahi laazim utuu du'aa'iin godhiin aggeeffadheen beekan innaan aggeeffadhu yeroo hunda du'aa isiin godha rabbi akka sadaqaa jaariyaatti siif lakkaa'u rabbi jannata keessatti kan ragaa sii ta'u rabbi siif godhu baay'ee sin jaalladha ustaaza keenya rabbi si eegu hayye galatoome ulfaadhu hayye nama 4,400 irratti ergaa muhimmii tokko kan hafuun qabne tokko kan yookaan kaasettiidhaan isin haasa'iin haasa'achuun barbaada dabarfachuun barbaada wanni ሰው በርባዱ ማልኔ ሁሉም እስላም ነው ተብሎ ሲባል የተከፋፈልነው በስንት ነው እንደሆነ ቁጠሩት እናንተ ችግር የለውም ጋሪኒ አቂዳ ቆፍቲ ኬሳ ዱቅፈቴቲ መቃባፈቴ መቃሙ ጋፍሰኒ ፊው ካኒ ሚራባውያን የሰየሙንን ስም ስለምንወስ እነሱ በሰየሙን ስም ለመጠራት ዋብያ ብለጥራው መቃፍረቴ አቺባ እንተቆ abiyya jedhamti akka aqidaa wasata aqidaa yiddu galeessa nama walii galchuu aqidaa sila osoo sila lafarra bu'ee jireenya ta'ee bu'aa guddaa isaa buusuu danda'u maqaa abiyyaa jedhamu yeroo achi ba'u yeroo muwaas deebitee jettu mahabba jaalala waliif qabanu mashaayika kabaju hayaa sheekoti jabaa jabeeffachuu kee immoo mahabbaa walii qabanu mahabbaa dhuguma mahabbaa haqiiqa isa wareegama walii kaffalan immoo suufiyyaa fudhatee achi ba'e kan bakka biraa jiraachuun dandeenya bakka biraa keessatti nagarra sigalee warri silaa suufiyyaa jedhamu immoo mahabba jireenya jaalala wal jira wal obbulummaa jarri waliif qaban yookaan mashaayika ofiitiif kabajaa qaban isa du'e isa jiruuf mahabbaa isa sana fudhatanii achi ba'anii bakka lamatti ba'anii lama jedhe uffataan rigaa maqaamu gaafatee inni kan salafii jedhee achi ba'e sadii jedhe mana daadhii keessa seene da'awaa godhee ummata ta'aabee cinqamee hawaasa bakka fokkiftuudha achi as baasuu tabliiga fudhatee achi ba'e agartee inni kaan immoo maqaa isaa baluu jechuun barbaanne alaama bichaa bacinqalaatu yana gabe dammaadha alaamaa'u gib zigaa ነው kan jedhu sigalee bakka shan akkanatti banee jira shananuu immoo islaama magar malagar nama tokko irratti yoo walitti qabame malee በአንድ ሰው ላይ ካልተገኘ በሱፊያ ስም ጠራ ማህባር ሰበራሱ ያለው ነገር እንዳለው ነው ዋብያው አቂዳ ወሰጥ ስም የሰየሙንን ነው ምን ተጠራው ሁሉም ግን ሰብስቤ ካደረከው አንዱ በአንድ ላይ ከተሰበሰበው አምስቱ እስላም ሙሉ ይሆናል እሱ ነው እስላም ሙሉ የምንሆነው ያኔ ነው ጉቱ ከኑቲታ ነው የሮሰና ጋር ጁዲስ ተብሊጋ ሪጋው ፈና ተልፈና በበሬፈና ወራ ማሊ ሰለፊዮ ፊንጀዱ ማሎቃንሳ አቂዳ isa sila waabiyyaadha jedhamu keessaayis aqiidaa wasaxaa walii galchuu keessatti masalaa adda addaa fatwaa adda addaa waan godhamee jaa'iza godhamee jiru keessatti juudii tabliigaa woo walitti qabanneyyi islaama guutuu taanaa biibi kanaaf ichiኛዋ ይህን አንድ ላይ ከሰበሰብነው ነው ሙሉ እስላም የምንሆነው አሁን አምስት ቦታ የተበተነው አምስቱንም ነገር የየራሳችን ይዘን ወጥተን ነው አምስቱ አንድ ላይ ካልመጣ እኮ ሙሉ አይሆንም አባው ከለ እኹዋ ከለ ጁሁዱ ከለ አቂዳው ከተስተካከለ ከአላህ በእኛና በአላህ መካከል ያለው ነገር ለሌሎች እንደገና ደግሞ ምን አለ መሰለ እኔን የምከተለውን አይነት የማይከተሉ ሰዎች በጉሪጥ አይን የምንታያይ ሰዎች ነን ዛሬ ላይ ከንዲ ውስብስብ ጊዜ ውስጥ ነን የምንገኘው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ትውልድ ካልተሰራበት ሌላ ፍርሳ እናገኝ باينين አመሰግናለሁ شكرا انكم موينني محمد احمد جزاك الله خير اي مبارك شكرا قالتهم محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ويسراي
أستاذ غير خبز ما جالت ما جرتني كم فيا الحمد لله أسمع إثيوبيا الرأي بيجوا مخيسة يجوا أي تاتو دررت الحمد لله ترخنا رنما تقولون مرة خاني دقها واحد تذكر رابرتشا وان كتابا ينركينيس قرآن دقي فتشا رابرتشا تري قافت كوني أجر إني هوا تري أجر ياد تدي فتشا دررتي قلنا ربي بات والحمد لله يجا yeroo kanatti amman tana wanti godhamaa jirtan waan tilmaamamu miti hangana waan jaamu miti waan baay'ee gaariidha dalaguu jirtanii yeroo dhaloonni ija dhabee gara hunda laga hunda seenee gaara hunda horaa jiru kanatti akka dhuftanii warri nuti mataadha yookaan akka duree tokkotti duratti ilaallu haala ajandaa yeroo irratti dhuftanii akkatti dhaloota kana mariisuu jechuun waan baay'ee guddaadha waan qaaliidha jechuun waan jechaaniif miti galatoomaan isninjaa gara nashidaa keessatti yoo deebinu nashidaa keessa wanti guddoon ittiin beekamtanis kana waan ta'eef dhuguma dubbachuudhaaf akkuma saayimni kiyya tokko jee gaafa namni dubbii yookaan nashidaa ustaaz raayyaadhaa gaafa namni hanga bira ga'een xumurre jechuudha. bira ga'een xumurre guyya guyyaan yoon dhaggeeffadhu darannaa ifaa deema jechuudha haalannaa ifaa deema kun immoo eenyu olu wanti isin gootan galata guddaa qabdu maaliif jennaan bakka islaa kitaabni tooyidaan ga'een bakka islaamummaan hin ga'een baadiyyaa oromiyaa biyya teenya tana guutuu keessatti manzuumaan keessan bakka hedduu dhaqee waa hedduu dalagee jira namni waa hedduu irraa baree jira wanti isin gootan waan baay'ee gaariidha jechuudha waan baay'ee guddaadha. dhaamsi akka waliigalatti aan qabu tokko maali jennaan dhaloonni keenya kun hundummaan warri nashidaa kanarraas waa barree jaan kun hundi yeroo nashidaa dhaggeeffatan dhaamsa nashidaa kana hancufa xoxxoxxanii qofa akka biran kunne dhaamsa tokko yeroo dhageessan yeroo waan san dhageessan jalaa hojitti haa deemnu keessa honnee maaliif jennaan nuti hanga nashidaa hundumaa jechuun nashidaa warra munshidoota jala ustaad raayyaa irraa kan jechuudha ijoollummaa irraa kaanee waan dhagahaa waan kana guddanneef dhaggeeffachaa waan guddanneef munshidoota hundaa'uu gaafa maqaa keessanii jijjiirree qabna ustaaz kiyya raayyaa irra mukaa jennaan keessa honnee jechuudha silaa gaafa ustaazota biraa maqaa dha'uu waan jechuudha munshidoota biraa maqaa dha'uu kaane raayyaa irra mukaa gaafa jennu qabna akka naannoo keenyaa kanatti jechuudha maaliif jaalalli isin ummataaf qabdanii fi jaalalli uummanni isiniif qabu ol aanaa ta'uu irraa kan ka'e hangas illee geemee jira jechuuf fedheeti baay'ee isin jaalannu ustaaz kiyya lubburraayi rabbiin isin haa jaalatu umriin immoo dachaan rabbiin isiniif haa dabalu nuuf jabaadhaadhaa isiniin jenna umriin keessan umriin haaraa ammallee rabbiin umrii isin haa dheeressu ittiin nuuf jabaadhaa isiniin jenna wajjizaakum الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله قالتوما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنجلا وانتم دي كابين ربي إنجلا إرجسا برين إنجلا عمرين إنجلا دندتين إنجلا فول إنجلا رفنسي كورا إنجلا كنو أكو من جيجير كانت تيجون إنجلا بر ميشانو بركاي مدلو فين كنينه وتنو كنني برين فراتو إنجيجير بر كنا فينجلا وانا باك أبو بان نجرا وانا باك أبو باتي بونا بني أمتا كورا تشما wala rabsu ina garre anke funya akka waan kanu bitol fate funya kan ke gurdida damni kan ke amma kana wara akka waan ofisati daba muko objela kayo ofisati olitti be erate o kan isimo bareda akka waan ofisati qeensa tokko keessa qabu waan abba qabu irratti warra wal dhaaddatu fi kana fi uumamni ingala abbaa qaba gaafa arrabsitu abbaa faabirkaa arrabsite meeshaan kun chaayinaa dhagaaba jettu chaayinaa arrabsite malee meeshichaa miti abbaa qaba yaa abbaa faabirkaa nama kana tuquun hedduu ulfaataadha itti yaadamu Huzaifi maal jettame yaada nuti amma wana rufayda sa'aatii nuti tureera Ingalchu kana booda kuna dhumu okay eshi yalla maal jettame Huzaifi min maal jettame yaada maalii qabdi Huzaifi Sheikh salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jabbina da dura butu kamuni ne rato hoto na da male. Kace bidda daragu bada dubne.
Tole. Namni darasaanii sheekii jalatti qaree akka sheekii sanaa ta'a jedhan sagaleen darasaa sana. Tole. Tole. Sheekiin isin qaraa isanii isiniin qofa qaraa isanii moo kan biraa jirudha? Kan yeroo sana wajjin qaraatan. Kan yeroo sana wajjin hidhamtan illee jara keenya wajjin hidhamtaniitu. Taajuddiin jedhama gommarraa yeroo sana. Isa reettii dhuma gaa reettii didaadha isa mana hidhaa dhiise. Namni wajjiniin dhabe xiqqoodha bara. Beekaa wajjiniin, hayyuu wajjiniin, gowwaa wajjiniin, maraatuu wajjiniin, fayyaa wajjiniin, dhukkubsataa wajjiniin. Hidhatti himaa lalakkaanneere natti fakkaadha. Yeroo sana jara ilfineeshinii wajjiniin waa wajjin hidhamtan natti fakkaata. Isa kaa tureera irra dabarfannaa. Jara sandaafaa jedha argaa? Siin gabaabduudha siin maallakka amti garuu ammatti sanatti ijoollee nu jalaa miiteetti malee nama wallaggaa tokkotu na hambifate nama piyaasaa kanarraa mana baaqlaabaa qabu ture nama wallaggaa wayituyyuu na hambifate naadhiisi jedhee poolisiidha waa kenne isiidhuma kana qofittiillee naadhiisi jedhee na hambifate dhaqee illee galateeffachuudhaan manni isaa jalaa diigame. Nani eddenitti barbaade argu dhabe nama dura argadheen illee ture poolisicha gaafas waa asiifachi jedhee na dhiise immoo argeera waan se dhibu namni kun inuma jira garii almuhim gaafa sana rabbiin sababa nama naa godheetiin akkanatti jara bira hafe akkasuma wajjin immoo hafeen teenye dhaqeera sandaafaa sana akaayii waan argee fa'i ijoolleen keenya gariin gaa ijoollee dubartii akka malleetti qabamte faadha waa asiifachi goggodhee jara immoo dhaqee sandaafaatti immoo gaggaafadheera amma jarri baasutti. Almuhim wanni kasi kitaaba jireenya keenyaati siinii oomaan qabdu sheekiin si qaraasisanii maaliin qaree maa yoon qaree sheekii qabaadha maal qaree sheekii qabaadha loo qodaa duwwaan baadhee deemaa barmataan kodhu qodaa duwwaadha jechuudha. Akkuma oolan sanaa fi bootuma itti amarataman sanatu sana fudhatamee manatti galamaka. Bakka oolan sanarra ni namni fudhatee galu kun. Kanaaf sheekii yeroo sana isin qaraa isanii yookiin yaada kana isinii kennan. Sheekiin guddaan isaa kan koo jireenyuma sheekiin atti ta'e bar. Inshallah amrii waa hunda kan nuufis rabbi nuuf halaafisu. Jazakallah ulfaadhu zeefi. Gaafii na gaafatti yoo qabaatte mee jecha dogoggortee waan akkanaa gufatte waan naan jettu yoo qabaatte. Lakkisaan isiniin ansiluma isinitti meedhama jammara jabbiin haadha dura buutu muriin dheerattu. Sinii galee an dhufee bokka akkana isin dogoggortan netti isin jechuutaan dandeettii kanaa isin qabu. Naan jedhi malee nama naan jedhu hin qabu uffanni ayyee galatoomuu ulfaadhu mee maamme dubbadhu mee. Maamme jirta? Maamme. Nageenya aya 3M. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, jazakumullahu khairan. Gaafii ani qabulle saatiin illee isinirra deemee jira. Kaasita 15ffaa keessaa akkasuma 17ffaa keessaa waan dhibe. Akka silaa isinitti yaaddan santu na dhibe. Ol qabee lallabus maal baasa of keessa deeffadheen afuura koo baasaadha moo afuura gubaan baasaatu nu dhibe namaanillee irratti wal gaafannee jechi kun. Ol qabee lallabee dubbadhus maal baasaa utuun iyyuu beekuun qaqqabee hasaasaa lallabee dubbadhus maal utuun of keessa deeffadhee hafuura gubaasaa hafuura gubaa. Isa yeroo baay'ee utuu silaa baay'ee nama gubu waxalu. Iyyanii isa of keessa deeffadheenii sii qabbaana ibsuu gakkennee jechuu kooti. Galatoomii ulfaadhu. Ayyee tole. Ummuu carra. Kan lammaffaa. Torbaffaa. Ummuu carra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaza keenya qaalii jirtu akkam nagayaa fayyaadha.
galata rabbii alhamdulillah mee yaada maal qabda waan amma gonaa nuti dubbanne gufuu bakkatti gufanne bakka kanaati jecha namaa galuu didi akka mucaa ammaatti wallahi jecha keessan jechi namaa galuu didu hin jiru akkuma Muhammad mucaan jedhamu san reefu jalqaba irratti ibsee nuti gara argee kanatti nashiidaa hunda munashidoota hunda maqaa keessanii yaamnaa maqaa keessantu daa'imummaa irraa nu keessatti galmaa'ee hanga ammaa nu wajjin jira umrii nuuf dheeradhaa akkanumatti nuuf jabaadhaa itti nuuf fufaa addaan nuun dhaabinaa ramadaan yeroo dhufu yeroo hunda nashiidaa teessan eeyinaa nuuf jiraadhaa umrii nuuf dheeradhaa wallahi har'aan tana carraa kan argadhee isin biratti argadhee argamee salaamata isinirra qaroo hoyyaaf alhamdulillahi rabbii warra caffee jannataa keessa akkana waliin tattaa'u nu haa godhu abbaa keenya hedduu si jaalannaa umrii nuuf dheeradhuu siin jaa ustaaza keenya qaalii. أيوة الفادو قالتهم شيء حلالهم عبيد ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته እንዴት ናችሁ ጀማዓው الحمد لله رب العالمين ማሻአላህ ኡስታዝ ስላገኘው ደስ ብሎኛል ሽክራን ጀዛኩሙላህ ኸይር ሁሌም መከታተል ሁሌም ማከብር ኡስታዝ ነህ ሽክራን ጀዛኩሙላህ ኸይር الله يطبقه الله ረጅም እድሜና ረጅም ጤና الله ይስጥህ አሚን ያ ረብ አና ሙሉ ቤተሰብ ጀዛኩሙላህ ኸይር አሚን ያ ረብ ከቻላችሁ ብዘይ ሽክራን ሀቢቢ ደስ ይለኛል ኮንታክት ብታረጉኝ ብዘይራችሁ ደስ ይለኛል ይቻላል ችግር የለው ሩፈይዳ ታገናኘናለች መርሐባ ለሩፈይዳ ጻፍና ለሩፈይዳ ለሷላ ክላትና አገናኘናለች መርሐባ ዘይራችኋለሁ ሁሌም ከታተላችኋለሁ ጀዛኩሙላህ ኸይር አላህ ረጅም እድሜና ጤና ይስጣችሁ አብሽር ጀዛከላህ ኸይር አብሽር አየ መርሐባ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አየ ቶሌ ከንፈጫፈኒ ሀመርጉ እጅነጋ ወሎ አርጉ ወረ ረቢ ጀቻ ሰይ ረብኑ አጎዶ ወን ረቢ ጀቻይና ሳምኔ ተቆ ሰዓቲን ኩን የሮነ መነምኒ ኩባዳን ይላሉ ኩባን ሰዓቲ ሰነ ማዕቡደ ታቲ በር ወንየሮ ለመራ ፍረት ተቆ ማዕቡደ ታቲ እንገበረምት ኦፊሲቲ ፎዩ ወንየሮ ፍረት ሰዓት ተቀበሎ ሰዓት ካንተ ወስዶ ካንቺ ወስዶ ተሻምቶ ለዛ ነገር ጊዜ ከሰጠ ማዕቡርት ይሆንና ያቺኛዋን ሰዓት ወደ ራሷ ነው የምትቆጥረው በእኛ ላይ ደግሞ ይቆጥራል ለሷ ደግሞ ይቆጥራል ስለዚህ ወለየሮ ከኘልት ፈጀደ መረብኑ ሀጎዱ ኡልፋዳ ገረተውማ كم فجأة فني همر بجينا قاول له أرجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرجع مربي رتنا متبوسا